Tanii gareedhaan gartee gurbaa tokkicha kan hoggaanii fi akkana godhani. Nama hin qabne isiniif fakkaate moo maal seetan qo'e? Barri namaa tokko jechuun waan isin beekuu qabdan. Jirallee gartee yoo nama dhabe bar namni waan nama dhabu qo'e. Inumaa siriitti goonee maal goonee haasoo akkanaa kana haasoftanii miti dhiiraa ta'an irratti ol geessanii. Isin amma gartee bakka isin jirtanillee gartee itti hundaa'u barree jiras jee dhiirti faan hoggaanii gartee itti akkana godhi akkas godhi akkasitti akkas godhi akkana godhi akkas godhi hoggaa jettu. Kana gartee hundumaafu waan ta'u taa'u ni laaltan ni gartan hundummaan keessanuu. Lukkuun gartee osoo haatu amlee fi hin qabdu ifi yoo fagoon ta'in gartee isiniif deebi'u kun tolchee bareechee akka ajaa'ibatti. Namni kallattii jiruudhaan hundaa'u gartee isin faana jirra. Isin faana jirra. Morma isin qaqqabnulleen dhufuuf ta'a. Kana abdiin murii taanaan akka ajaa'ibatti obsaan taa'ate eeggadda. Ibiddi gartee gurbaan har'a beekun isinirras ni bu'a akka ajaa'ibatti buutaa. Ilmaa dhiiraa irratti ol geessanii hoggaan gubbaa akkana godhatan. Dhiirti faan akkana godha akkas godha akkas godha hin qaanfattan yoo. Namni titteenyee gartee isin laaluu dadhabne gara na dhufne. Akka fedhisan illee yoo ta'e isin faana hiriirra gartee kanaa gurbaa faana akka ajaa'ibatti isaa wajjin jirra. Namallee gartee isin faana goona siirii isin ooftanii siirii wal tokko batachuutti tanas gartee kolkolootan amma gartee waliin dhodhonnati akkanaati tattaatu malaalaa isin akka ajaa'ibatti. Namni beeka siirii nu gartee zaman ammaa waa takka nama hin gootu osoo waan fedhisan nu gootanii. Nuti badii jennu jenfe tattee gartee isinumaa olaaluu jedhamu. Waan isin hojjechaa jirtan kun akkaan malee gartee dadhabanneeti gara na dhufu. Dhiyootti gartee isin jala akka ajaa'ibatti nama isin jala goone bakka isin jirtan nama beekamu akka isa fillee akkuma qabu dallan kaa'aa jira. Namni bakka jiru hundarraa isin faana jira beeka. Taanaa miti akka feesatti jabaattee akka ajaa'ibatti gartee itti baafna isin harkaa. Isinii miti kasii oliitu. Hojii jechuun Oromoo waan takkatti gaafachi deemu. Akkasa yaa'ee dheessuudhaan gartee nama akkana godhanii jala gurra jalatti dhaggeeffadha.